akkasiin isin ammaas deebitee yaa'ii siggootee mana agartee ifuma yaa'ii siggootee mana keessaa gabbaatee deemtee manaan kireeffadhee jettee dubbatti. Kanaafuu ani irraan tana Abdii Mustafaa dhibbaa dhibbatti akka ajaa'ibatti naare. Maaliif naare? Siin fuusisa. Tabiraa agartee dhalaa xiqqishoo taamata 15 amma guuteemtu saniin si fuusisa. Aboon Najjaashi ajaa'iba mooteetun saboo hin jiiltooti dhi'umatana duniyaan kararra si cafeexee yarattee namumaahu cinqitee namni seela deemee hakamas geessuudhaani gaaf sanuu duutee kaate amma faa haana jeeftuuf deemta. Tun kunnaan tuum dhufte bash jeeleen coon dhageesse. Dhugaadha. Bash jennee jirra. Garuu ani waliin aarsi maal jedhee dhugaadha. Amma durallee ati gaafattuun biiftuun ciyoosan fidee akkasitti waa meeqan amma reetisan anaatiif fuudhan jee gaafa sana anaatiif xiqqishoo si yala laffise. Dhugaadha. Gama keetti illee galatoomi. Amma ciyoosan eesseetti. Wayin siidha madeero ati guyyuu mucaan kun siin fuusechaa oolu ati yoo si keessaa dhufteef maa fuudhi malee mucaa rakkina keessatti hin dhiibin kan ijjeesti. Ilmaan ka dhiiftee kutteemi takkitti maqaa agartee niqaa keetiini deemtee akka agartee konfoleessatti agartee mana kireeffattee jiraatti akka himtutti. Mana kireeffatti miti isin mana kireeffadhee maarree abdiitu na yeroo na jettee mana nutti miti mana naasii kireeffatamu. Waraqaa sii dhageessa maal kireessitaa mee midhiisa nama jibba maqaan beekanii waraqaa isii san agartee suuraa ta'eetiif isin wal bira dhaadhaame waraqaa agartee suuraa ta'e biraa buqqaafadhuuti waraqaa agartee san gidaara laxxafattee yoo feete mana kireeffatan jalatti gubbatti haayitu duwwaa suuraa isii qofa halaaltu. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa Birraa Oromoo TV subscribe share like godhuu hin dagatinaa. Eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaa Birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree haree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa Birraa Oromoo TV yoo yaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyyaan baa jirtan matti keessanuu harka fuune duraan dursinee salaamtaanni keenya qo'annee irraa burqi barree bikkuma jirtanitti isin haa ga'uun isiniin jaa. Arraan tana waan ajaa'ibaa sana deebise dhiyoo tana addaas bannee jirra fiigottiin jira karaa biraa. Arra kunoo Najjaashii dubbii Najjaashii asirra na deebise mee uummanni ol lole jaarsaa jaarti walitti aaree adda adda jiru jaarsaati mee mucaa Najjaashii yaaniin kana mee maaltumaa isa gahee maaltumaa isaan gahee abdii kana dhiyoo tanaas akkasitti sababa ibsituu irratti du'ee kee duniyaa harkatti jechuu kiyya duniyaan araskara hundatti fiddee ifiifis tumtee jechuudha. Du'ee kee arra san kafalachuu deemu maali yaada isaatti saniin kafaladhaaf deemu maali yaa adeera kiyya dhageeffadhu dhaqaan siimaa Najjaash re'eetii taayitaa ifii beektee naas siin jee waan namaa hedduu seena deeroo ka fedhe haa fuudhu abdii yoo fedhe haa fuudhu malee ati maa jidduu seenta harkadduu deemta dubbiin teetuun nama dhibdi immoo dubbiin teetuun haalaan dhibdi maali hogguu isii garte fiiguuf deemta ammaas dheengadduma akkasitti kararratti akka dhalaas cafeexee jechuudha. Narraa qabaadhaan waywaatni dillisan narraa qabaadhaan akkasitti daaraa taatee dirqii ilmuma namaatu daaraa heetee ilma namaatu darartee barate gaafsan mushteeffaa kan si geessan miciyyoon akka dhiiraas tumtee ammaas deebiteeti duniyaa adda addaa yoo dhiifuu simnettee adeera kiyya abdii yoo fedhee fi haa fuudhu an bikka kana keessaa adabadhuu taa'iin siin jaa osoo tagaafsan nagootee akkasin na cafa geetee irraa hafaladheettu duniyaan arrafaa sin ajjeesin anaqaan siimaa abdi adeera kiyya ati kamittuu ilmi dhiiraa dhiirtikka keetii jaartii ta'e hiiki siin jaa siifi jaartii teeti hol dhabe dhimma keessa irra wal dhabdan dhimma keessan sootuma fixadhaamalee namaaf jidduu nakinaatiiti maaluma mucaan kun guyyuu siin fuusa siin jechaa olati dhiiraa si fuusa abdi adeera kiyyoo feeteef maa fuudhi malee mucaa namaa sin ajjeesiniiti mucaan kun ammaas duniyaa harka duudee makkaan laalee harkatti ammaas gaa ka'eefis seeni waan hin taane keessa adabadhuu taa'ee bikka kana keessaa dhaabbadhuu jinsi jeesti abdi garuu dhalaan tun miskiin adeeroo dhala akka itti dhageessee sumaa jeemmaa san hin jenne dhalaan dilaa jiraata akka dhalaan bashbashii jettee asota dhalaan bashbash jedhanii namarratti caffaranii dhalaa irra kiseetullee namarra caffaruu jira akka keetii kanatti
adoo dhutaa akaaboo wal dhabdan manuma keessa wal dhabdanii fayyifadhaa malee wal maali akkanatti asirra baatee najjaashi hojjaanii dhalaan bashbashi leencoon akkana jee waan akkana waan sirraa bareedaa miti taa'e adeero ifin dammarinii siifi mucaa kanaa oni dammartii taa'e yaaboo dhutaa adaba dhaataa duniyaan isin dammarinii nuti isinuma qabnan malee gaafsan najjaashidhaan aboote osoo taa'ennu akkasi karaarra baatee irra sirbite waan isan neeni keesseenee jechuu siin fuusaa saboo ati feetu fuudhi malee nama ammaa siin fuusechaa olta sii keessaa qabu muka fuudha haala hiigaa najjaash adeera kiyyaan akka obboleessaatti sorgaan si gorsaa na dhageeffadhu dhadhaan ifiijii na dhugii jeejaan siifiin dawaa qaba atis ifumaajii iitititi ifumaajii ifirraa taa'i nama harkatti hin du'ini duniyaan si jeesu ta'e laqaan siif adeeroo hii mucaa adabadhuu taa'i harka duniyaatti hin du'ini isa hordoftoota bar ajaa'iba waan namatti ta'a dhiira biyyuma tanaatii fi dhalaa biyya tanarraahu ajaa'iba nutillee rabbi jechuun nutti hin godhiniititi maali takka waa taanaan ni fuunaa maal taanaa maali boo dhalaan tun dhalaa tan akkanammaa waan ni gootan dhalaan ifillee rakisheestee akka feete kafeelle jala horiitu akkanatti dhalaan tuffatinaa kaaboo kheyraatiin asirra baatanii hogguu ni fuuna irra maarree taana jettan tanatti dheengadda Abrahaamis kanuma miciyyoon biiftuun akkas gootee biiftuu sababa isaatti akkas akka feene goone akka feene tumnee waan jennee jechuudha ammaasis eega fayya booda tabiraa aboon irraa gad dhaabbadhaa hiiboo namummaa'uu kofalchiiftanii dhaabbadhaame maaluma boo waan addaa magaalaa neetan barana waan addaa magaalaa neetan jaartii irra fuunaa maal isinitti taate haalti ilmaan keessanii irra fuunaa arrabaa fi ilkeen wal dhahan walitti aartan walmoolii keessaniitiin fixadhaa malee maa ala wal baaftanii asirratti baatanii iyyitan aboon irraa gattattaa haa maal marbisin godhe ni fuudhaadhaas dhiisaa dhalaa irratti ni fuunaa maal taanaa maali karaa isinii baname maali boo maali fuudhaa arra dhageessanii fuudhuu amata kana keessa dhageessanii fuudhinsa kanasa akkama dhalaa irratti ni fuunaa waa singoo walitti aarran irra ol baatan irra fuunaa dhaaba waan akkanaaf waan isin irraa bareedaatii miti abdiyaan siin gorsa duniyaa haala ilmaan keetii si jaalatte naqaan siima tamaam amma asii najjaashi bira taa'ee hin kabajjuu namarra waa jettiin faradanii beeynamti kuni fattaala waan biraa isin jidduu faxaruu deema wooma sirraa faxaruu deema malee wannummaan duniyaa si goote isin jirtu ati gurra namaa dhageessee ani jaartii ta'e ni haa waraqaan kannaafi akkamittuu jettameeti duniyaanuu isiidhaatii fitti isin dhiiftu onnee dhiiraatiin uumamte bicooni adabadhaa gattattaan isiniin jaagammaan isiniin qaba yoo kanuma dhageessan taate afaan najjaashiitiin deemtee iji boollan seeniin sittiin dhiiftu duniyaan fuutuus taati fuute wajji si dammarte adeeroo naqaan siimaatti taati fuute wajjiin si dammartiiti adabadhuu taayi gaafa ati fuute maal je'ee birraan numa jechuu teessa si dammarti waliin adeera kiyya namni hinaafe akkana fedhe godhaa beekadhu duniyaan si jaalatti atiniin fuudhennaan sii fi tafuute sanuu daaraa taatanii tana bichaa sammuu qabadhu gaa maal jettee naan jimmaas adabadhuu taayi najjaashiin duraanuu tumamuu bare najjaashiin tumamuu bare maas cafaqamuuf deemaatiti ta duraanii numaatti qacacaa tanaatu irra daran ta'uu taatiti najjaashii ati faana adabadhuu taayaaboo niin fuuseettee hin fifiiginiititi waan sinneen chiiticha maraa keessa buunta'initi waan sin nyanyaanne keessan bikka sin nyanyaanne na huqatin jaarsaa jaartii dheddoo hollole kuni niin fuusaa hin kabajju maaltumaa siingee jaarsaa jaartiitu niin fuusaa sin kabajju jechuu mee maaltumaa siingee oti booti dhiira adabadhuu gottaay tiiticha qooshaa keessa buunta'in tiitichi qooshaa keessa bu'ee bar kanyaanne keessa du'a bar ati akka keessa du'u deemta adabadhuu taayi gaa si kadhanneeti adeera kee guyyaa dhiyoo si kadhannee akkasitti duniyaan jechuudha si cafeeyxee adaba si goote si cafeeyxee akkasitti caccabsee mana si keessee jechuudha hanga namni haakama kanatti kun fayyuu iddee kaanis dabarsatta akka taateeti yarattee taayi akka dhiiraatti booskii hundaan tumte gartee mi taayi amma micoon tunfaan si galaafatte adeera kee taayi naqaan siimaa ifin galaafatin wayi guyyuma sanuu mee bootis dhiirummaa teeti wayi xiqqishoota kallee kanatti boo shuush firraatte akkasitti uumamte
Ammaasis cafaqamuuf deemtu tagaa cafaqamuu barteetti cafaqame ammas cafaqamuuf deemtami tanaaf biddeena namaa jechuun waan si nyaanne keessa kaa qorii hin nyaanneef tanaaf gubachuu jirtaati adabadhuu ta'a cafaqamuuf deemta malee wanni ati fidduus waan takkan jirtu wanni ati abdii fuusistuus hin jirtu ta'a abdii qabduus hin jirtu ta dheengaddaa waatti goote biiftuu abdii akka maallaqa irraa nyaatte ammaasis ta bikka sheeka bartisan geessite irraa nyaattu barbaadda abdii saboo abdeetti nama sun nyaachaa olaa khayru khayraati adabadhuu ta'a qabuun irraa maali siif ijaartiin tee walitti aartan mana keessa fixadhaa. Mana keessa fixadhaa gabbaatee sitirrattiin fuudha. Isiin akkana taateettiin fuudha. Mana qireeffattiin fuudha. Aboo jaartii teessayyaa obboleessa kiyya. Isiiniitu akka gabbaatu godhe. Akka gadi hin baane jaartee san godha. Qabadhaa mana keessatti ijaas dheerachuu dhiisaa. Saboo maali boo dhala maafi dhiiraanuu obboleessa kiyya. Dhalaan ija dheeratti. Dhiirti ija dheeratti. Garii dhala dadhabna garii dhiira dadhabna. Nurraa gattaa aboo gahee. Khayru khayraat. Bona nummaan isin kofleesi warra mannu koflaniititi meeta taanaa isiniin jeebo walloltanii walii keessaniin gattaa afixadha namumaaf hin dhageessinaa maalumaaf asirratti baasaa ooltan nuti gahaasoon dhiifnu waan akkanaa garraa eessatti dhiifna adabadha attaanu meenna kaa walitti isin dheenu keessaan isin dhufne isin gorsina firraa ol baanu malee akkam taane duuba hayi tattaa akaaboo maal namni hanga qabaatiti hisaabaa baatanii bara arrabbaa fi ilkeen waldhoon jaarsaa jaartii wallolti maa walloltan hin jennu nuti walloltan maali wallollaan niin fuudhaa maali zaachaan dille kun boo zaachaan dille kun maali boo dhalaa teenya akkatti rakeessinaa kaa isii yoo if rakeessee dhalaan teenya leen isin akkanatti rakeessinaa mee naa isiniin jee maali boo yookiin dhala dhabna yookiin dhiira dhabna dhaarraa yookiin dhala dhiira irraa dhabna as keessatti bar daaraa godhu jirtaniif hin gartan malee adabadhaa ta'a yaaboo nutillee jabu kanatti haasofna rabbi jee nutti godhini garuu dubbii isaanii tanaa fi gocha isaan oofaa jiran kanaa walirratti nu haasofsiise nuti isin ni haasofna maaliif gorsa haa taatuu fi tabiraatti akka asiin gartee waan biraarratti waan hin taane kaa nuti waan agarre ol baafna obboleeyyan keenya qaan isinii maa ifiif baaftan ol baafna nutis ol baafnee adabadhaattaa isiniin jennaatiin nurraa gattattaa magaalaa shoororkaa nayxanii keessaafuu najjaash ati dheengadda biiftuu akkasitti jechuudha waatti gootee sanii siyaa bebeeta waatti gootee abdisiin fuusettee irraa nyaattee duniyaan akkasitti si cafeexee jechuudha mana si galchite tamaam si cafeexee mana si galchitee achi haakama hundi seesanii rabbis fayyise ammani wayyooyteetiti ammaas tumicha duniyaa sanii si dhagame san yaadde haa si cafeexee amma faa bikka si gootu silaa firmaa illee shuu jettee firraa dhorkite hoyyaan bartana dhibdu firraa isin dhorkitu dheengadda akkasitti dibsi goote way jettee akkasitti narraa qabaa jetta ammoo akkam jechuu deemta dhiiroo akkam jechuu deemta laata taa'e kaaboo adabadhuuti khayru khayraat jaarsa namaatiin siin fuusaa maalii ati namarraa bikkan buutu abbaan fedhu fi yaa fuudhu ati firraa adabadhuu gattaa'i adabadhu ilmoo ta'e guddifadhooti jaartummaan ta'e tokko gabbaatee kana jechuu si dhiibti anamma jaartumatee sanittiin dhufee haqa himan jaarsa kana qabadhuun jaan biddeena hin nyaanne jecha hin darraminiiti adabadhuu firraa taa'eeti kaa fedhee wala haalolu siin fuusaa jechuu dhiisi muslaa jidduu yaadi malee maaluma asiitti dirta boo waraqaa kanniif eega kana taate maalii khayru khayraat maali boo dhiira maqaan balleessin kaadeeroo jaarsaa jaartii faradii olitti deebisii jira kadha geenyatti faranni kijibni haraami kijibni rabbiin jaarsaa jaartii bicha jidduutti jechuudha faradii olitti deebisii jira kijibii olitti deebisii maaliif bultiin tun safaaxaa miti bultii namaa hedduu seentee bultii namaa hin ganaanin ganaanamaa bultii namaa hin ganaanin keessa dhaabbadhu yookiin duniyaa miti nuti si cafaqa beekaa dhugaa nuti si cafaqamma duniyaa miti nuti si cafaqa jaarsaartii duu maalumaa si naqeewu hin seenin keessaa dhaabu akkasiinna takkanaati obboleeyyan kiyya akkuma kana taanaan beeknu dhalaaf dhiirarraa'uu dhalaanis tamaraattee jira dhiirtinis tamaraattee jira humnoota bultii namaa hunda keessatti seentu takkanaati hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanatti obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu mee nu kaas jiru kanaafis rabbi nuuf haa sattaru rabbummaan numaa waa eegu jirutti godhani du'aayi nu godha waan akkanarraa isin eegu jedhaatiti nagan nu jiraadhaan isin jaa onne irraa isin jaalna baay baay